gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa lixa Wallaggaa Qellem Wallaggaa fi zoonii Arsadee aanota garaa garaa keessatti mooraa waraana faashistii PPLL hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Qorommiiwwan lixa biiftuu jajjabeen abdii saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu fi Algeessaachitti mooraa waraanaa lamaa fi bakkee irratti humna dabalataa irratti tarkaanfii guggubduu fudhachuun humnoota diinaa hedduu ajjeesuun gariin madeessee mooricha dhuunfachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Bakkeewwan lolli kun itti geggeeffamaa tures aanaa Daarimuu bulchiinsa magaalaa Aramee fi aanaa Algeessaachii ganda suphee bakka addaa Sakkoo jedhamu akkasumas humnoota dabalataa deemaa turte saxxeettiidhuun daaressee jiraachuun ibsameera. Gama injifannoon meeshaalee waraanaa AKM hedduu qophiilee waraanaa rasaasaa fi loltoota ammoo fayyaatti sagal harkaan qabuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuus ibseera. Humnoonni bilchiginnaas kan baay'inaan 40 ol taatu ajjeefamuun hedduunis madoo dandammii hin qabneen akka adabamte odeessaaleen gamasii nu qaqqabanii foomsa. Ittuma fufuun irree fi waanteen saba Oromoo farri impaayeraa waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'o Qebbee ganda Kobbachaa bakka addaa Tulluu Dheeraa jedhamutti onkoloolessa 15 2025 humna diinaa uummata nagaa iraarsuuf bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun tokko ajjeesuun lama immoo madeessee injifannoo gonfachuu hooggansi waboonichaa ifoomseera. Kana malees gootichi waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu bulchiinsa magaalaa Gooriitti onkoloolessa 15 2025 humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aa fi madoon adabee ajajaa gaachana sirnaa bulchiinsa magaalaa Goorii kan ta'e nama maqaan isaa Maaramoo Nagaroo jedhamu sitti dabaluun du'aan adabee jiraachuu ajajaan waboonichaatti dabaluun beeksiseera. Ittuma dabaluun irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii Arsadee aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Muummee Kossoorootti onkoloolessa 15 2025 waaree booda gara galgalaa sa'aatii 11 hanga 2tti loltoota faashistii PPLL jira. Haaluma kanaan waboon zoonii Arsadee birgeediin Caffeetumaa Cibraan Ereer Kormaa loltoota bilchiginnaa barcuma aangoo impaayeraa tiksuuf bobbaate irratti tarkaanfii jajjabduu fudhateen loltoota diinaarraa 30 ajjeesuun 16 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 6 fi hidhannoo mudhii guutuu waliin rasaasa AKM 200 fi gumbii 12 dugda diinaarraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii bulchiinsa magaalaa Haratoo fi gandoota baadiyyaa cufa keessatti uummata nagaa ukkaamsuun gara leenjii milishummaatti erganii maallaqa fudhachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni himanitti milishoonni PP tokkoon isaanii nama tokko dirqamaan dhiyeessuun warreen baadiyyaa irraa qarshii 400 kan magaalaa irraa ammoo qarshii 600 fudhachaa jiraachuu himuun sababa milishoonni uummata nagaa adamsuun milishummaaf dhiyeessaa jiraniif uummanni qe'eef qabeenya isaa dhiisee bakka biraatti baqachaa jira jechuun jiraattonni dubbisni haala uummanni aanichaa keessa jiru ifoomsanii jiru. Caasaan isaa diigamuun uummata keessatti fudhatama kan dhabe bilchiginnaan uummata hojii idilee isaa dalagachuun of jiraachisaa jiru afaan qawween dirqisiisuun dirree lolaatti ergee ficcisiisaa jiraachuun ni beekama. Impaayerri Itoophiyaa liqeessitoota isheef maallaqa deebisuu dadhabuun warri liqeessan tarkaanfii seeraatti deemuu feena jechuun ibsame. Dabalatasaaf jaalkennaa sabaa. Bilchiginnaan kufaatii diinagdee fi sodaa wal waraansa empaayeratti keessatti mudatee jiruun akkasuma diinagdee qabdu lolatti dhangalaasaa jirtuun kibxata dheengadda haala kaffaltii liqaa isheerra jiru fooyyeffachuuf liqeessitoota waliin mariin geggeessite walii galtee malee xumurameera. Reuters akka gabaasetti kanaafis ka'umsa kan ta'e seektarri faayinaansii biyyattii amansiisaa ta'uu dhabuu ta'uu eere. Bara 2023 liqeessitootaaf kaffaltii taasisuu wayita qabdura dabartee kan turte Itoophiyaan waliigaltee gamtaa biyyoota 20tiin furmaata yeroo gabaabaan yeroon kaffaltii dheeratee fi turuu ibse. Oduun kun ibsa madda dhimma kana beekuu wabeeffachuun akka gabaasetti abbootiin boondii liqii isaanii keessaa 15% gadi buusuu fi meeshaa yoo liqaan kun hin deebine bakka bu'u yookiin value recovery instrument jedhamu hojiirra oolchuu kan dabalatu yoo ta'u kunis mala dameen alergii Itoophiyaa waggoota dhufan keessatti ga'umsa cimaa yoo agarsiise liqaa akka deebisuu dandeessisuuf yaadamee ta'uu ibseera. Haa ta'u malee koreen abbootii boondii kanneen akka Morgan Stanley Investment Management Franklin Templeton VR Capital fi Faralen Capital dabalatee mariin kun addaan cituu isaatiif baay'ee mufachuu isaa ibsaniiru. Itoophiyaatti yuuroo boondiin doolaara biiliyoona 1 kibxata darbe gadi bu'uu kan ibsan kunis jalqaba bara 2021 irraa eegalee sadarkaa olaanaatti dhihoo ta'us doolaara 1 naannoo saantiba 95tti daldalamaa jiraachuu ibsan.
dhimmi Itoophiyaas walxaxaa ta'e kun kan irraa madde tilmaama diinagdee IMF irratti waliigaltee dhabuu abbootiin boondii daballii gatii warqee fi bunaa dabaluu faa shaqaxawwan ijoo lama kanneen meeshaalee alergii gurguddoo ta'an akka ta'e ibseera. Murni biltiqinnaa maqaa adda addaan baatii 3 keessatti Oromiyaa keessaa qarshii biliyoona 65 uummata dararee walitti qabuu ibsi. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Gara jabeeyyiin murna maafiyaa biltiginnaa baayiraa ekeraa miniliikiin argantu deebisanii ijaaruuf waraana tarsimoo badiisaa qabatee socho'u uummatatti gadi baasuun uummata haala qaala'insa jireenyaa wanta nyaatee buluu hin qabne harkaa maallaqa guuruu itti fufuun ji'oota 7 darban kana keessa qarshii biliyoona 65tti siquu fuudhuu kan ibsan ta'us maallaqni guuramaa jiruu fi fedhii hawaasaan akka hin taanee fi dharraan akka ta'e jiraattonni arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise himan. Hoogganaa biiroo galiiwwanii kan ta'e Tasfaayee Tulluu akka jedhetti Oromiyaatti kurmaana tokkoffaa bara hojii 2018 akka impaayiratiitti qarshii biliyoona 65.8 walitti qabuuf karoorfame qarshii biliyoona 64.7 walitti qabamus kan dubbatu maddii maallaqa kanaas eessarraa fi maaliif akka ta'e kan hin ibsine akeeka badiisaa fi dinagdee lammiilee laamshessuu irratti kan xiyyeeffatan haadhaa fi ilmoo garaa duwwaa bulchuun maallaqa harkaa fuudhaa jiranis bifa jabdummaa fi gootummaan dubbatu. Akka Tasfaayee Tulluu jedhutti galiin walitti qabames karoora kurmaana tokkoffaatti akeekame keessa harki 97 ol milkaa'uu kan ibsu ta'us haati Oromoo qe'een ishee golgoleeffamee imimmaan lakkuu boosisaas harkaa akka fuudhaa jiran dhugaa hin haalamneedha. Kana malees murni badii biltiginnaa bara baajitaa 2018 qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 87 walitti qabuuf karoorsuun teknooloojiin utubanii hojjetaa jiraachuus kan himu daranuu sabichi hiyyummaa hamaatti gatuuf ulee jallinaa qabatanii qe'ee sabaatti bobbaafamaa jiru. Xumura irratti namoota hanqinaalee fi rakkoolee galii mootummaa walitti qabuu gufachiisanis xiyyeeffannoo hooggansaa cimsuu dabalatee hubannoo kennuu fi seera kabachiisuun akka furamuuf ni hojjetamaa jechuun sodaachisaa raawwachaa akka jiran ibsameera. Gareen faashistii PP miseensi biltiginnaa kamuu nama kamirraayyuu qarshii 100 hanga 100tti maallaqa maqaa deeggarsaan fuuchuu ni danda'a jechuun kan bobbaase yoo ta'u qarshii gibiraa nyaataa fi uffata milishaa akkasumas gumaachaan fuuchuun uummata rakkisuus kaffaltii liqii yuuroboondii doolaara biliyoona 1 kaffaluu dadhabuun seeraan himatamuuf akka ta'e oduun Reuters balballoomse ni addeessa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee 3 fi godina Baa Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaatti loltoonni impaayiratti qonnaan bultoota humnaan gara leenjii waraanaatti guuruu hammeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaalbilisee Sabaa. Ergamtoonni bilisiginnaa Koloneel Abiyyi Ahmed irraa ergama fudhachuun loltoonni waraana baay'inaan oomishuu irratti xiyyeeffatanii kan bobba'an godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee 3 ganda Caammoo jedhamu irraa gaafa onkoloolessa 13 2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii Iddoosaa Kabbadaa, Tamasgen Qabbannaa, Likaasaa Shundaa, Fedhasaa Baanjaawuu, Foondaa Waaqumaa, Tashoomaa Tasfaa Dhinsaa, Mallasaa Dhinsaa fi kanneen biroo baay'inaan 80 ol ta'an humnaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti geessuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himan. Oduuma wal fakkaatuunis ergamtoonni faashistii PP umrii dheeressuuf maggalan kunniin qonnaan bultoota fedhii isaanii malee humnaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufuun godina Baha Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Abbayyii Daallee jedhamu keessaa gaafa onkoloolessa 12 2025 namoota maqaan isaanii Mootummaa Lataa, Obbo Mulunaa Moosisaa, Obbo Tamuu Galaanaa, Obbo Nagaraa Guutoo jedhamanii fi kanneen biroo hedduu ta'an ukkaamsuun ganda Zangii jedhamutti walitti qabanii leenjii waraanaatti geessuuf dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jaleewwan bilisiginnaa umriin aangoo gooftaa isaanii Koloneel Abiyyi Ahmed raafama hamaa keessa galuu hordofuun afaan qawweetiin uummata meeshaa maleessa cafaqanii humnaan bulchuuf hojii idilee isaanii irraa qonnaan bultoota Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessaa ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti erga geessanii booda leenjii fi ga'umsa waraanaa tokko malee adda waraanaatti baasuun irbaata rasaasaa gochuun maatii hiyyummaa keessatti hambisaa jiru. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo Israa'el yoo Hamaas waliigaltee waraana dhaabuu Gaazaa hin kabajne lola deebiftee akka jalqabdu doorsifte.
Gabaasa qindaa'eef jaaljiksaa sirnaa. Ministeerri ittisaa Israa'el roobii kaleessaa yoo Hamaas haala dhukaasa dhaabuu Ameerikaan deeggaramuun waraana Gaazaa dhaabeen kabajnee lola akka eegaltu doorsisaniiru. Ibsi waajjira ministeera ittisaa Israa'el kaasirraa kenname kun kan ba'ee erga Hamaas reeffaa namoota booji'amanii du'an 2 dabalataan dabarsee kennee booda akkasumas meeshaa addaa malee reeffa diigama Gaazaa keessaa baasuu akka hin dandeenye ibsee booda. Wiixatarraa eegalee waliigaltee dhukaasa dhaabuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin giddugaleessa godhateen gareen Islaamummaa Falastiin kun hidhamtoota Falastiin gara 2,000 ta'an kanneen mana hidhaa Israa'el keessaa bilisaa ba'aniif jijjiirraa namoota booji'aman 20 kanneen lubbuun hafan Israa'eliif dabarsee kennee jira. Reeffi lamaan kun roobii galgala osoo hin kennamin dura Hamaas reeffa namoota booji'amanii beekaman 28 keessaa 7 deebisee ture. Reeffa 8ffaa Israa'eliif kan nama duraan booji'ame ture miti jete waliini. Hamaas waliigaltee kana kabajuu yoo dide Israa'el qindoomina Ameerikaa waliin ta'uun lola deebite jalqabuun Hamaasin guutummaatti moof dhugaa Gaazaa jijjiiruu fi kaayyoo waraana kanaa hunda galmaan ga'uuf ni sochooti jedha ibsi waajjira Kaats irraa ba'e. Qaamni hidhatee Hamaas reeffawwan lamaan deebi'an ammaaf kan dhumaa ta'a yoo jedhu kun amma gaaffii karoorichi reeffa hunda isaanii dabarsee kennuu irraa baay'ee gadi bu'eera jedhu kaasaa jiraachuu AFP'n gabaaseera. Diddaan hidhamtoota Israa'el lubbuun jiran hunda to'annaa isaa jala jiru hunda akkasumas reeffa argachuu danda'uu dabarsee kennuudhaan waliigaltee kanaaf waadaa gale raawwateera jechuun Birgeedii Izzaddin Alqaasam ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen ibsee jira.